Akkuma siniin jedhe kaabbileewwan kiyya maal dubbattu ture addaan kuttee ta'u walitti deebine maaliif addaan kuttee yoo naan jettan immoo sababiin isaa yeroo sana immoo namatu natti dhufe kanaafi nama biratti nyaatamu jee jechuudha nama biratti nyaatamuun sheemidha. Baazawwee jettu miti isinu baazawwee shaayii baay'een jaalladha baazawwee baay'ee siniin jedhus dhugaa dubbachuuf garuu nan jaalladha dafisuu sanaaf maal akka ta'e hin beeku yeroo sorsaanni gaxarii deemeen gaafa torbee darbee gadeeffadhee erga isa mandeeffadhee amma hummadeen shaayii moo buna badaa cinqiin qabodee edaa shaayidha qomi shaayii ta'e itti deeffadhee sanummoo siffinnaa koo maal akka ta'e beektu waan itti shaayii calalan shaayii gaxarii kee calalan gingishaa sana maalumaan danda'ee dhiqa jedheen shaayii gaxarii suma keetti naqe dhugaa hudduu jala jira. Ana bicha sarfamoo yesuunis sarftanii dabartanii waa ummi nyaarugaa kanaaf obboleewwan kiyyagaa waan dabarse yookaan har'a isinuu keessa jirtu ta'a dhugaa waaqayyootidha kuni ani isin sobuuf yookaan ani ilaalaa yuutuubii koo jedhee wanna sobaa isin irratti hin hojjedhu dhugaadhuma jirtuun isinitti himaa machumaan gamaan na gootiseetanii niitiin akkuma isiniin jedhee gamana haadhaatti galti qibaatii yoon dibadhee mana keessa seeni mana xadda'u dhaqe hin xiroofta naan jetti maa dibatte naan jetti yoon ani manyitaa kootti galee bakka hojii xumureera dee dibattee maa dhufte jetti isa na dhoowwite sana immoo kokkonaata hin beektu kokkonaata warra hindii kana ofuma ishii immoo bitattee mana keewwatti dhugaa waaqayyoo isiniin jedha. Ana na dhoowwitiin dibatiin jette ofishiiti immoo bitattee mana keewwatti yaa'u isaan garuu akkuma beekitan gaa dibatnaan ofirraa dhiqu nummoo ofirraa hin dhiqnu sababiin isaa maarree faayidaan isaa erga ofirraa dhiqne kun beekamaadha hundi keenya hin beekna waliin soomnu yoon immoo nyaata hojjedhee ammuma nyaata geessutti foolii qibaatichaa foolii nyaataa dhaqee yoon akkanas hin jedhu qibaatima bakka kaleessa hin gaddaa dibadhe santu sopan barbaadon maaliif torbee lamatti malee isin dhiqadhu rifeensa torbee lamatti waa dibadhee nan dhiqadha isaasitti hin dhiqadhu innaan achi jiru jechuudha ammallee akkasuma waaqayyoof haa galatu gadi jechuu waan hin dadhabeefan samoona kana ittuman dhiise isinin sobuu toonni waa dibadhee dhiqadhee isinitti agarsiisaatuman godha garuu nan dadhabe maaliif dibadhee ka'e gadi jedhee amma nu ofirraa dhiqutti yaa ogaa biyya keenya immoo beektu akka sana dhaabbattanii ofirratti bishaan dhaquun hin jiru kanaafan dadhabee isinin jedha. Maalla gooti ka siqaayii namni hin gatiin nagashite siqaayii isiniin jedhe uffanni ijoollee takka tuksiin hin taane jetti darsa been qabdu akkana na gootu bar darsaa walii kan jiru turte jechuun ani hin beeku iyyuu nasaa walii kan jechuun ani waggaa tokkoof jecha afur malee mana sana hin hojjenne silaa yoom galtii naan jedha akkuma keessana yoona doolaara lakkaa'aa jira ture dhugaa waaqa isinitti himaa kun yoom galti naan jedha na gaafadhaa yoom galtaa laata siraallee naan jedha ji'a lammaffaa biyya sanaa keessan galaachuudha yookaan immoo gannaa biyya keenyaatti bakka guyyaan irra keessa jirtu hin jirtii mitiire akka iqaamaan koo qabutti isa fixadheen gannaatti nan gala gannaatti sana amma garaacha'ee da'uuf jiru kana gannaatti san daa'ima shururuu jedhee ala baatii daa'ima irraa xaraguuf jiru kana sila gannaatti galuuf hin jiran ture achi hin jiran ture yoon kontiraata toofitiin hin gale akkamitti galte naan jedha sinitti nama gidduun immoo dhugaa shaayiin ba'eessa ho'aa waan ta'eef illee yaawwachi sin dabbara malee garuu dhugaa dubbachuuf sammuu keessa firii godha dhugaa maaliifi sa'aatii 11 irratti sa'aatuma kana jechuudha sa'aatii 10 kanarratti hodhuudhaan baay'ee shaggaadha amma gaatti isinii deebi'e akkamitti akkanichi mana sanaa gale ishiitu nagashee moo ana tofiin gale moo ana tun hojjedhu akkamitti kontiraata addaan kutee ji'a ja'a addaan kutee gale waggaaf ja'a furbicha ishii bira hojjedhe bakka ciqiqiqii shinnatti baay'atee na caqacaqixii niitiin ilaa akkana godhatti la dheertuudha rifeensa hin qabdu malee hudduun mana gaa kanama ishii godha laannaa koshinaa dhatti yeroo tokko koshinaa natti akkanuma godhatti sarraatanya sanaanis immoo wal dadhabne kana caala iyyuu immoo wanni mana sana nagashee maal akka ta'e beektu dura gaarii turte amma tokko maan jettu bishaan dhugaatii qat goonaan nu sadan irraan kutani
Sarratanya ishiin suni Bangaali suni haadha ishii bichaadhaaf jirti haadhaaf obboleessa. Mana tokkotti gal obboleewwan lammanuu hin jiru dhiironni lammanuu ijoollee sadii qabu isaanis niitii hiikaniit mana haadhaatti galanii jiru. Manyitaa tokko ka'ee jiru jechuudha isaanis. Kan ishii tokko nyaata qopheessaaf nu miti. Ishii tokkoof immoo Bangaalittii qopheessaa jaartii hojjennu. Fi kan niitii kanaa jiru walumatti anaan gaafa hojjedhu naan jetteen hojjedha. Kanarra bakka bishaan nurraa kutan nu sadanirra. Mucayyoon makiinaa oftu jirti isiniin jedhee bishaan dhugaatii nurraa kutanii bishaan maal ta'e dafeedhuma yeroo dhufu nuunaa miti nuunaa dafeedhuma. Tokkotti fidoo laandii guddaa kana jaarii kana jechuudha. Yeroo dhufu dhume dafeedhuma guyyaa sadiifaatti nu sadanii isaan of isaaniiti manyitaa ofitti gashatanii jiru kan ofii kophaa nu sadan koshiinaa jiran numa buufannaa yaa ijoollee ishiis gaafa jedhan buufatanii numa dhugu otuma akkana yennu bishaan kun dafeedhumu malee didi ammasumaanii ishiin Bangaalittii gaafa bishaan sun achi ka'aa koshiinaa ka'aa dhumuutti jedhu ishiin manyitaa ishitti dhiyoodha waan ta'eef addaan bullaa hojii tokko hin bullu ishiin keessaa naqattee Taayilaandii san keessaa laandii biraatti naqattee manyitaa ofii dhoksatti otuma akkana jennu bakka bishaan hin dhabame achumaan maaliif natti nimne bishaan akka hin jirre maaliif natti nimne jedhu jaartiinii fi saree madaamiin kan gochuudha. Maafi nimne akka bishaan hin jirre isinii binnaadhu. Otuma akkas jedhanii ani nimuu mucayyoon makiinaa oftu nimtu ishiin sun nimtu ani gaafa nimee dhufe amma tokko hin fidu tokkitti malee fidanii abadan itoo du'ani. Otoo kana dheessi qaayii nu gatanii nu bakka ishumaayyuu nurraa kutanii jechuudha amma waa isinii gabaabsaa deema. Ishuma tokko san fidanuu qatu koonaa nurraa kutan. Bishaan sana dhugaa Waaqayyoon saditti maaliif tokko ani nama waan biraa keessa jiru lammanni immoo ani nama Waaqayyoon amanatu bafusum nan barbaachisu waan hin taane hin jirre namarra kaa'u mudannoo koo yookaan gocha jarri arabaa nu godhan sirriitti mugootiifan malee ani isaanis maqaa hadheessuufis miti akkuma hin jalqabes na laalaa jedhee miti kan haasa'u dhugaadhuma Waaqayyoon saditti maaliif namni har'a mudannoo akkanaa keessa jirtu achi jiraattee jechuudha biyya kamiyyuu jiraadhu tarii viidiyoon kun si qaqqabee laayikillee tuqanii sheerillee tuqanii tarii yoo si qaqqabee wanti kun si bira ga'ee atis akkaan ta'e keessa jirta ta'uu danda'a kanaafan dubbadha. Achuma bishaan nu dhoowwatan nan bitadha birri kooti yoon jedhe makiinaa kan niitiiti nadaajiin mucaa tokko mana tamaarii keessa yeroo dhaqxu mucayyoon makiinaa ooftu ganama amma mucaan kan toora uffatutti dhaxxee nadaajiitti guutteefti. Isa ittiin geessite mana tamaarii namni tokkotti ijoollee isaan sun lamaan baasiidhaan deemu. Nati baasii eegaaf. Yeroo galaa dhaxxee nadaajii guuttee dhufti. Yeroo sa'aatii 7 ofii waan ta'e ta'u. Mucaa 8tti dhufaa mitiire yookaan sa'aatii 2tti dhufaa mitiire dhaxxee fiddi. Akkamitti dhaxxee bishaan naafaa fiddu maaliin bishaan naafaa bittu nadaajiinuu bicuu itti kenniti. Akkanumatti bakka siqaayee nu gattee nu saqaayaanii Bangaali sun hin bitatti. Bangaali sun waggaa 8 turte mana sana jedhan. Waggaa 8 ture naan jette isheenu. Waggaa 8 naan hin dhufe reefi qaaman ishee hojjetamee fi waggaa 10ffaa yookaan 9ffaatti kan deemu jechuudha. Achumaan rigaa nu gatanii ani bishaan dhugaatii dhabee maal godhuu qabee bishaan Dubaay immoo hin beektu hin dhugamu. Ashaboodha. Bishaan sana daffiseen dhuguutti jalqabe. Nan bitadha jennaan hin bitattu kana dhuginaan jette. Birri kiyyaan bar dhugaa waaqa sinin jedha. Makiinaan nyuutiin naqxee bitattanaa jette. Bangaali sun immoo waggaa 8 mana sana turteetti inni ergaa jaartiidhaan akkatti wal jaallatu an maal akka ta'e hin beeku jaartii sanaan allaattii wayis mana sana keessa jirti allaattiin sunis Bangaalittii waamti maquma isheetiin maal hojjettaatti akkuma jaartittiitti shuu sawwii koottu jettiin akkumatti waamti dhugaan sinin jira maal akka isheetti gooteertu hin beeku baay'ee wal jaallatu jaartii sanaan jechuudha. Jaartiin suuqiin ergiti ishiin naqxee bishaan hin bitatti hin dhoowwatu hin dhoowwaniin jechuudha ishee. Anoo ishiin kan keenya anaa fi mucayyoo makiinaa ooftu ishiitu dammoo sanuu gaffala. Ishiin garuu hojii hin qabdu maxoora ijoollee ishee fudhattee abbaa manaarra. Akkanumatti siqaayiin gottee bishaan sun nu dhoowwatanii silas kubusii manatti hin hojjetamu. Sammuuniin kun hin beektu daabboo xixiqqeettii sun hin bitamti. Ishii lama bitu duraan kiisii 2. Ijoolleen madaami 3 madaami 4 anaan 5. Sila mucayyoo makiinaa ooftu nyaatti miti ishiidhaan illee 6 kiisiin tokko beestaalii tokko 5 baatti miti daabboo sun. Obboleessi ishiillee hin jira niitii hiikee jiru inni tokko isa tokko toon taane innis qursii nyaataa achi. Achumaan daabboo sanallee silasii sanallee bituu dhiisanii
Silasi osoo hin taane sammuuni xixiqqattiisan dhiisanii tokko tokkotti gashan beestaalii tokko tokkotti birsaati sadiin bituu jalqaban. Galgala yeroo hundumaa birsaati sadiin qursii borganamaa. Isheen dhaqee fudhatamoo saaloonii jirti shaayii wajjin daffitee bangaalii dhaqee fudhata. Moo mucayyoo makiinaa ooftu dhaqee fudhata. Taraa waleegnachitti sa'aatii shaniin sa'aatii 6 dhaqaa shaayii aliibii fi sammuuniin kun mana saaloonii hin beektu. Jaattu ijoolleen hin ba'u jaachitti iyyuu waan bangaalittiin geessite keessee ofii shaayii aliibii buufattee dhattee rafti ishiin dhugaa isaa. Ana macho manni guddaadha baay'ee guddaadha. Nana saddaa'ee maal jedhaa sanaan booda sa'aatii 6:40 wajjin yoo ta'u gabbayeen baasii eega. Otoo akkanatti siqaayii nagattuu viidiyoon kun sitti dheerata ta'e dhiifama naa godha. Siqaayii ana bichaa osoo hin taane bangaalitti mucayyoon beekanii sun immoo jirti. Lugandaan immoo jirti makiinaa ooftu. Nafsi ishee simmita sirraan gadi kuttan malee wanni ishiin kan isaanii fayyadamtu sukkaara bichaa shaayii qixalii bishaan erga innaa bitan gaa dhiisan erga dhiisan ishiinis bitachuu qabde ishiin sunis hin bitatti aananatti dabdee niitiin an daffisee jaarkaalaanditti naqeen manyitaa koo kaa'een yeroo inni qorru manyitichi iyyuu qorqoorroodha. In sobda mana arabaa qorqoorroo keessa akkamitti jiraatti yoo naan jettanii in sobda yoo naan jettanii footoo sanaan qabasin jedhuu hin danda'a. Dhugaa isiniin jedha. Gaara gadi gubaa girgiddaan gadi gubaa waaqayyo saditti fidi xiqqoo rakkoodha. Akkanatti ergaa nagattee niitiin sun nyaatallee akkanatti nurraa kutuutti jettee mucayyoo bangaalii amma makiinaa ooftu warra gugurraachi Ugaandaan kun mucayyoo miskiinne tokkodha. Wanna barbaadalaa bitatti ishiin. Wanna barbaadde dhimma ishiin qabdu waan dhumti bichaa kontiraata kana naaf iccisiisu mana kanaa jetti malee isheen innaa sana ji'a 3 na dursiti. Maaliif ishiin galteetti yoon ji'a 3 na dursitee mana sana galte ani gannaatti waan hangaluuf ganaa otuma akkas jennu maalin godhare bishaan bittee nuga qibaatee mataa kootti hin dibadhu rifeensa koo yeroo dibadhee yeroo inni qaddu hin qabu niitiin akkana nagooti maalin godhare maal laa wayyaree gooftaa ganaan biirootti deebi'ee hojii kan biraa barbaada hin barbaadu. Maal malee nan gala qat nan murteesse isuma bishaan sana bishaanuma qodaadhaan kan hin beektu suma daffisee dhuguyyuu gaaziidhaaf dubbatu. Gaaziin hin dhuma maaliif bante gaazii maaliif banta hin dhuma gaaziin hin dhufanii daalu koshinaatti. Dhugaa waaqaan siniin jedha tarii abbaan ta'e as keessaa namni kana keessa jirtan hin jirtu. Waan an jechaa jiru kana keessaa wanni hubattan hin jirtu dheen dubbadha malee akkasuma asitti wata taa'e. Maaliif nan dadhaba waan ta'eef wanciisallee daa'ima koo firaashii irraan kaa'adha sila. Dhugaa irraa waa argatu jedheen sinitti maa jira yookaan abdii akkan kutanneefani. Achumaan adagaa nagattee qibaatiin dibadhu waa dibadhee akka ittiin dhiqadhu hin qabu. Mana baangaalattiin galtuu keessa jira shaaworiin iddootti shaaworiin maammee dafee galu hin jiru. Yoon shaaworiin dhaqee galee barri qolloftii ishee wajjinis jaargaa wal dadhabne bakka qawwixiidhuma ta'ee niitii wajjin wal qabne annan galan jedhe maaliif galta ani immoo siin muru tikeetti paaspoortii asaaddaseen birrii kan kootiin yoo na dhukkube birrii koon mana yaala dhaqa naan kaffaltu siin kaffalaa dhaqinaan jetti waanuma beektani maaliif sobdaa kaddaamaadha yookaan sarratanyaadha hin kaffalamaa hin kaffalti jechuu dandeessu eeyyee garuu nama allagooti siin kaffalaati dhaqinaan jetti mana yaala siin kaffalaa dhaqinaan jetti yoo mana yaala dhaqe immoo mucayyoo sanaa wajjinan deema as gortanii achin goriin iddoo tokkotti goriin qaxxara mana yaala dhaqa mana yaala qaxxara wanti deebi'aa nuun jetti mucayyoon sun akkatti bakka jibbiteen mucayyoon yoon seenaa kan koo kan isinitti odeessee jedhu dhaloota korraa kaasee kitaaba tokko ta'a garuu hin baay'ata nama jibbisiisa kanaafan irra daddarbaa isinitti yeroo baay'ee akkana jetti mucayyoo sun baay'ee aartii bakka baay'ee jibbiti waan hundumaa argaa gaa bitattee nyaatti ishiinis bitattee dhuddii bitattee nyaatti saamunaa ofii keenya bitanna yaa akkuma isiniin jedhe kun beekamaa saamunaa uffataa malee saamunaa ittiin dhiqannu shaamboo naamna ofii keenya bitan isa iyyummaa abadan saamunaa foolii qabu ishii biratti ittiin dhiqadhu shittoo hin dibadhu ani niitiin waa ishiin qabdeef hin beeku dhirsallee hin qabdu dhugaa waaqaan isiniin jedha utuma kanaan jiru bakka paaspoortii asaaddaseen ji'a tokkitti bicharraa hojjedhee dhugaa waaqayyooti borsaa kee fuudhee isinitti agarsiisa ji'a tokkitti qofa irraa hojjedheen sanaan booda nan gal Itoophiyaa
paaspoortii birrii meeqa baasee hojjechiiseen hin beektu akkamitti akka saaddasan birrii kootiin. Birrii dhaqee mana yaalaa on dhaqee siin kenna naan jetti naan kennitu ittiin akka madda kanuma kootiin naan kennitu anis deebee ishiin gaafadha birrii moo naa liqeessetti ijoollee mana tamaareen naa deeman naa liqeesse. Yeroo meeshaan dhufu mana jirtuu ta'e natti dawwalte siin kenna birrii fuudhi meeshaa akkana geetti. Bakka na salachaate na jibbisiiftee maal isinii godhare jee tokkitti paaspoortii birrii 700 saadda natti fakkaata birrii Dubaay. Biyaansi yeroo sanatti birrii 20 asiitti natti fakkaata. Akka zirzaaree amma otoo hin taane 31 zarzarama yeroo sana. 700 achiitiin ta'een zarzarsiise asaddasiise paaspoortii jee tokko irraa hojjedheen hin hojjedhu. Biirootti sin deebu nan galadhee murteesse akkamitti galtaa ani tikkeetti siin muroota fuulduraata fixxee malee naan jette. Naan muriin birrii kan kootiin naan muri ani nan gala. Maaliif hin barbaadu hojjedhu? Maaliif hin hojjettu? Nan dhufa. Hin hojjedhu osoo afaan koo kiyaan bahin nan dhufan jedhee. Waan an galee ilaalee jirrutu jira beebii dhirsa ta'ee daa'ima ta'ee beebii jedhu miti maaltu isaan gashi beebii mucaa kun dhaqee ilaalee dhufa. Hin hojjettu eeshi. Ingaltaadha malee hin hojjettu miti. Hin deebitaa eeyyee ammamsii kennu ji'a tokkitti keessatti hin dhuftaa dhugaadha. Itoophiyoonni baay'een mana koo dhufanii kan galan baay'eetu jiru. Na kaadanii hin dhufna jedhaniitu osoo hin dhufiin achumaan xirriqqadhanii kan hafan baay'eetu jiru. Adarraa nan sobinaan jettaa wallaayee waan jedhee maaltu na gashaman dhugaatti nama namiti reera wallaayee nan dhufan jedhee. Akkan taanetti erga torban tokko mataan natti bokookee aaree sobeetan aara torban tokko bokoksee maal jedheen amma torban tikkeetti naamurtu sanatti hojjedhee birrii kootiin tikkeetti mursiisiifadhee nan galee dhufaa ji'a tokkitti naa kennin jedheeni innanani borganama barraruuf ka'u borganama sa'aatii torba akkuma lakkoofsa achitti kanan deemu obboleessi ishiin ijoollee 3 qabu siniin jedhe sunga walitti hin dubbannu jechuun. Isaaf mana misaan naqee qulqulleessee baamalee natti hin dubbatutti hin dubbadhu. Maal taate nyaatatti hin jiru waan nyaattu dhabde moo imammaa si miidhe moo sarratanya ishee sana si miidhe moo munaadha moo niitii ishiin kun maqaa ishee handaqa tarte munaa si miidhe moo maal taate maaliif galta hin hojjettu maaliif deemta hin galiin na kadhate barri irra balbala dhaabate boron galamitiira shaantaa koo xiqqee godhee guuttadhee tan qaxxalee taa'ee jira shaantaa moo akkamittan bitee uffata moo akkamittan bitee itoo duutee qalamtee waa bitee mana sanatti ol fidu. Garuu maalin godhaa lokeeshinii jiraa ergeen lakkoofsa bilbilaa koo ergeefiin barrii rukutiin yeroo dhuftan. Yookaan kana naa bilbilaa yookaan kana sagalee naa ka'a. Saatiitti dhuftan immoo saatii akkanaatti hin dhufinaa saatii akkanaatti naa koottaadheen meeshaan bitu hundumaa uffatan bitu hundumaa akkanattan bitaa ba'e jechuudha. Akkanattan bitaa ba'e. Waan kana addaan kutee itti deebi'aa dhiifama naa godhaa dheerataa jira.